Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii maartii tuup akkam jirtu nagaa keechanii ani nagaa koodha galata waaqayyoo waga jiraattanii waga yeroo kana geechanii warri hiriyoota koo taatan marti keechanuu kan biyya alaas kan biyya keessas jirtan hundi keessanuu akkam jirtan ani nagaa koodha እና warri nan beeknis kaasirratti na bara hiriyoota koo anis yaa'u chaanaal irratti yoon bu'ee ilaalu viidiyoowwan garaagaraa yeroo na bira dhufu isini yaadachaa tuman jira xiqqoo shaagaan waayifaa guututti jechuudha daataadha waan ta'eef amma eddoon ani jiru baay'ee kan namatti toluudha gara baadiyaa kana dhufee tanani እና baadiyaan immoo hedduu namatti tolti midhaan laallachuuf dhufne እና midhaan haamuu fi midhaan geeraa yeroon asmaraa gahaa jira jechuudha warri kun midhaan facaasattan sa'aatiin isaa gahee jira jechuudha hedduu namatti tolu namatti tolan jedha garuu እና baadiyaan sirriitti namatti tola midhaan oolaalanii midhaan goggogee asheetee እና namatti tola እና kana fakkaataa kana laallachuun dhufe gizee haamaa immoo isiniif waraabee isinii ergaa akkatti yaa'idanii akkatti haamamus jechuudha annan haama waan ta'eef haamus nan danda'a እና kana fakkaata warri haamuu dandeechammee komentii jalatti naa barreessaa ani dhiira caalaan haama jechuudha baay'ee nama sirriitti nan qotaasi እና kana fakkaataa isin akkammee hin jajjabaattu kan warra biyyaaraan madaamii mana madaamii jirtan hunda keessanuu isiniin jedha እና viidiyoo kana immoo laalatu yoo isinitti tole like share godhaa warri subscribe goone subscribe akkana godhanii akka maamila koo ta'an anillee akka maamila isaanii ta'uu isiniin jedha sheerii gochuun dagatinaa ani immoo waan badeef kuno chaanaala kootiif yeroo duraatiif irraa baduu kootiif yeroo lammataa dhufee tan jira asitti argamee tan jira waan ta'eef amma irratti nan argama badina na jajjabeessaa wanta na balleessillee yoo jiraate koomentiidhaan na barreessaa mooraanii keechan nama barbaachisa amma immoo jechuudha እና kana fakkaataa laallakatti namatti tolu karaan illee hedduu namatti tola iddoonis iddoo baadiyaa ta'a magaalaa ta'aa jira jechuudha iddoon kun jechuudha baay'ee kan namatti toludha jechuudha እና kana fakkaataa baadiyaa gadi bu'ee san ture midhaan laaluun dhufee isinis warri midhaan facaastanii biyya alaa jirtanii asittis kan qochisiistanii maatii keechan wajjin kan jirtanoo ta'e sa'aatiin isaa kun akkana midhaan ga'ee jira jechuudha namatti tolu garbuun akkatti bareedu laala maqaan garbuu kanaatillee maal akka fakkaata waaliyaadha jechuudha sirriitti bareeda እና warri ala jirtanis warri biyya keessa jirtanis bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a bakka asumas wantoota garaagaraa isinii wajjiniin viidiyoo waraabee isinitti yoon ergummoo laalatii daawwadhaatii waan das nama jedhu yoo ta'e like share godhaa ta'e namattis daddabarsaa isiniin jedha እና kana fakkaataa kunoo garbuun biyya keenya Arsii Asallaa akkana jira kunoo kana fakkaata isiniin jedha fireen isaa kunoo la namatti tolu aga gagga'u fireen isaa laala ruuzii biyya alaarra immoo midhaan biyya keenya midhaan Itoophiyaatu caala waan ta'eef warri biyya alaa jirtanillee dafaa gizee dhangalaatoo garbuu facaafadhaa isiniin jedha ruuziin biyya kanatti hin ta'u waan ta'eef እና akkana isiniin jedha እሺ namatti tolaa miti garbuun gaafa haamallee isinitti agarsiisaa sirriitti jechuudha hedduu namatti tola ruuzii arabaarra garbuutu caalaa jechuudha biddeen isaa yoo jettan daabboo isaallee daabboo sin ta'a sirriitti jechuudha akkana gadirra immoo yoo magaalaadha magaalaa Arsii Asallaa jechuudha viidiyoon immoo sirriitti fageenya waan hin agarsiisneef hagamuu fagaatu magaalaan jechuudha baadiyyaarra jechuudha kun immoo gara baadiyyaati jechuudha amma gara magaalaatti gad deebi'aan jira galuuf jechuudha እና jajjabaadha isiniin jedha wantoota garaagaraa akkanumatti isiniif waraabee isiniif waan nama gammachiisu waan isin fayyadu waan hundaa jechuudha yoo jiraate
isinitti agarsiisaa diraamaa garaagaraallee hojjechuu hin dandeenya ammaan booda jechuudha. Chaanaalli kiyya immoo xiqqoo sa'aatii fi sabsoonni sa'aatiin irraa kaasee viiwullee xiqqoo waan kaase baay'ee gadi bu'ee jechuudha. Kanaaf sababa kanaaf laayikii naa godhaa akka sirriitti chaanaalli koo xiqqoo ol deebi'u jechuudha. Chaanaalli kiyya akka durii sanii miti. Innaa amma ka'uu hin danda'a waan ta'eef kana fakkaataa isiniin jedha. Jabaadhaa aduudhalleedha jechuudha. Asirratti viidiyoon waan mul'atu natti fakkaatu haa ta'uu isiniin jedha. Barzaafiin illee jira. Yeroo tokko gara kana dhufnee qoraan guuruu namatti tolaa miti. Warri qoraan guuruu jaalattanoo jiraate qoraan kunoo kana keechaa barzaafiin baay'ee sirriitti baay'ata jechuudha. Hara baadiyyaa kana gara sallaa kana barzaafiidhaan guddata waan ta'eef hedduu namatti tola jechuudha. Yoo barbaadde gara magaalaa yoo barbaadde gara baadiyyaa deemtee wak jechuun ni dandeessa jechuudha. Gara lamaanuu jechuudha. Ka magaalaa na sallaa jechuudha. Hedduu namatti tolti isiniin jedha. Innaa nagaa naa ta'a. Aga walitti deebinuuf viidiyoo biraatiin sirriitti naa daawwadhaa keessa deematu jechuudha. Sheerii walii godhaa hiriyoota kiyya durii sunillee akka na yaadattan isin jedha. Ciao ciao baay'ee isin jaaladha. Nagaatti naaf tura.